Maqaan kiyya Haliima Rohoo jedhama. Dhalattuu Gada Basaasaati. Maqaan kiyya Ahmad Daaduu jedhama. Dhaloonni kiyya godina Arsii Lixaa Maashaallaati. Jireenya kiyya ammaa magaalaa Shaashimannee jiraadha. Dhaabbata gargaarsa daa'imman qaamni kennaa keessatti daayirektara manaajera dhaabbatichaati. Adde Haliimaanis naa hundeessituu fi hooggantuudha. Dhaabbata kennaa for kids mee akkamitti nu ibsitan? Kennaan dhaabbata qaama miidhamtoota gargaaru. Tokko nama miidhama qaamaa qabuuf hirkoo ta'uudhaan namoota san keessaa tokko ta'uudhaan ka'anis Adde Haliimaan gara biyyaa yeroo duraatiif dhaabbata kennaa qabatanii dhufanii namoota miidhama qaamaa qabaniif meeshaa hirkoo qaamaa hedduudhaan qabatanii dhufan. Uummata biratti faayidaan inni buusu hubatamee jiraame. Kun aadaa duubatti hafa qaama miidhamaa ta'anii dhalachuu yookaan qaama miidhamummaan yakkaa miti. Inni gadi bahee ijoollee kana hin mul'isu. Ollaan qaama miidhamaa ollaa isaa jiru hin beeku. Goda hedduu qaama miidhamaa hedduu baasuu dandeenye. Akkasumatti ammoo ilaalchis jijjiiramaa dhufaa jira. Fudhatamni dhaabbata kanaa amma baay'isii guddatutti jira. Uummanni keenya hagam barbaachisummaa dhaabbata kanaa hubatanii hagam gara keessanitti dhufaa jiru. Moo isintu gara isaanitti deemee barbaadee isaan gargaaraa jira. Namoota miidhaman kana keessa miidhaan aksidantii konkolaataa ni jira. Uumamaan qaama miidhamaa ta'anii dhalachuun ni jira. Balaalee garaagaraa biyya teenya keessatti deemuu balaa waraanaa waan garaagaraa jira. Kanneen keessaa irra caalatti qaama miidhamaa gosa kamiitu irra hedduu? Itoophiyaa keessatti ragaa dhaabbanni fayyaa addunyaa kaa'ee namni miiliyoona 17 akka Itoophiyaatti qaama miidhamaadhaa jedhamee yaadama. Qaamni miidhamaan Itoophiyaa keessa jiru miiliyoona 17 qofa jechuu miti. Kabahee mul'atee fi kagalmaayetu sadarkaa sanitti inni jedhe gaafsan jecha. Har'a immoo sanii ol dachaa ta'uu danda'a jedhamee yaadama. Akka Oromiyaatti yoo dhufne naannoo parsantii 15tti Oromiyaa keessatti qaama miidhamaadha jedhamee akka ragaa biiroon dhimma hojjetaa hawaasummaa Oromiyaa kaa'etti jedhame kun fiizikaaliin kun irra ga'u waraanaan warra miidhaman. Waraanni yeroo baay'ee kaaluu kan nama raamuu akkasii waan argamuuf sababni namoonni kunniin baay'ataniif tokko kan inni dabalataa ijoollee miidhama qaamaa qaban kan dhaabbanni kennaa horatu jira jechuudha. Amma nama 20 of jalatti qabannee jira jechuudha. Ofiiyyuu isinillee nama qaama miidhamaa ta'uu irraa dhukkubsataan namni waan isa dhukkubu nama biraa akka isaa dhukkubu beekaa waan jedhanii iddoo kana jirtan natti fakkaata. Dhuguma kennaan hawaasaa gana ga'u kana gargaaruudhaaf deeggarsa hedduu barbaada. Dhaabbileen isin gargaarsa irraa barbaadan dhaabbilee akkam yookaan qaamota hawaasaa akkam namoota akkanaa kan dhiineef dhaamsi dabarsitanii fi gaaffii dhiyeessitaniif yoo jiraate. Rakkoo keenya maraa kan furuu uummata Arabaa yookaan uummata Faranjii ta'uu qaba. Rakkataa keenyaaf kadhaqqabu yeroo hedduu akkasitti yaadama. Yaada mentaalitii san keessaa bahuu qabnaa jecha. Membership nama keenyaatiin nama onneen isaa laafaan qarayyuu nama ofii gargaaruuf rakkataa ofii gargaaruuf saba ofiitti gargaaruuf qaama qabu kanatu uumama keenyatu nu deeggaree haala saniin meeshaan haga ammaa gara biyyaa gales karaa saniin jechuudha. Gargaarsa hedduu nu barbaachisa. Hanqinni baajataa akka jiru hedduudha. Gargaarsi uummata keenyaa akka badaa nu barbaachisa. Namoonni qaama miidhamtoonni biyya kana keessatti hedduudha. Maatiin cinqaa fi rakkina garaagaraa irraa yeroo du'aayin godhaa Rabbiin daa'ima kana nurraa akka fudhatu nama jedhu faatu jira jecha. Haadhaaf abbaa tokko wanti hagana jechisiisu rakkoo daangaa tana. Bulcharii 270 fiddee qaama miidhamaa 1000 yoo rakkatee sitti dhufu ta'e osoo boottu osoo lapheen kee cabu ofirraa galchita jecha wanti gootu hin jiru. Kanaaf gargaarsa nu barbaachisaa. Osoo rakkataa qaama miidhamaan tokko mana isaanii keessatti yookaan ollaa isaaniitti masjiiduma isaan waliin oolu waggaa 40-50 karaa irra shulquuqaa deemu abbaan qabeenyaa tokko nama kana laalee bulcharii takka $200 baasee yoo hin binnee fi meetii rahmatummaan kennameeti. Obboleessi isaa kafira isaa waggaa meeqaaf lafarra deemaa ture yoo nu meeshaaf nutti bilbila jecha. Namoonni kun abbootii qabeenyaa fa'a. Kama silaa inni nu godhuu qabu
Kanuufin kun nama rakkataa waggaa meeqa walcharii argateen deemneefu hin gahu silaa dalagaa ofii dalagaa qabu kanallee nu gargaaru qabu kanallee fidee nurratti fe'aa jechaatu. Akka dhaabbataatti ammoo rakkinni nu mudataa jiru guddaan tokkoffaan baajataa. Lammaffaan immoo fakkeenyaaf biiroon nu keessa jiru kun biiroo kireeffalmeeti. Bakkeen kun bakka gahaa miti. Daa'imni tokko yoo qaama miidhamaa ta'u maatiin guutuu waliin qaama miidhamaa ta'a. Psychologically jechuudha. Kanamu keessatti waan dandeenye tattaafataa jechuudha. Ibn meeshaa biyya alaatti galchinu kana bakka itti galchinu hin qabu. Storage hin qabu. Kabiraammoo wanni rakkoo guddaa nutti ta'ee jiru magaalota qofa irratti hin xiyyeeffannu. Xiyyeeffannaan keenya irra guddaan ijoollee dukkana keessatti haftesan. Ijoollee namoonni irraa fudhatame sun. Ka maqaan jaraa irraa fudhatame mucaa okkolaasan, ballaasan, duudaasan jedhamanii hawwatiin horii nu kabajaa nama san caalaa qaba. Wanti kun waan qabatamaan iji keenyaan argina. Ijoollee kana goda keessa deemnee baasuu fi konkolaataan nu barbaachisa. Yeroo hedduu kireeffannee dhandha. Konkolaataan nu barbaachisa. Akka dhaabbataatti konkolaataan qabnu kireeffannee deemna. Kiraan ammoo baay'isee guddiidha. Kanaaf hawaasni keenya akka nu cinaa dhaabbatee rakkoodhaan nu daangessaa jiran kanaaf kunniin barbaachisaadha. Hanqinni gurgurtaan jiru kanaa jechuudha. Bakka tajaajila yeroo dhuunfaa qabaachuu dhabuurraa kireeffatu, konkolaataa dhabuu, wantoonni kunniin ammaan kanatti wanta nu rakkisan keessaa isa tokko. Gabaabumatti mana hojiitiif hin qabdan kireeffattanii keessatti hawaasa keessatti tajaajiltan konkolaataa ittiin sochootanii iddoo irraa gara iddootti miidhamtoota kanaan deeggaruudhaaf miidhamtoota kanneen quunnamuudhaaf jecha ittiin sochootanii hin qabdan ilma namaa gargaaruuf qabeenyarraa onnee namaaf yaaddu qabaachuu onnee haga konkolaataa guddattu qabdanis konkolaataallee qabaachuu baattan onnee haga dachii bal'attu qabdanii dachii manaallee manallee qabaachuu baattan onnee akkasii qabaachuurraa hawaasa kana gargaaruudhaaf murteeffatanii ta'u kun hunduu maateriyaala ni guutama kunniin hunduu hawaasuma kanatu guutuu danda'allee namoota akka keessan onnee babal'aa qabantu wantoota isin barbaachisan kanallee guutuu danda'a jennee abdii qabnu isin barbaachisan akkuma amma aadde Haliimaan kaasanitti mana hojii qabaachuu barbaaddanii akkasuma konkolaataa ittiin sochootanii hojii kana hojjettan barbaaddanii qaamoleen waan kana isin gargaaruu danda'an qaamota akkamiif yaamicha dhiyeessi gama mootummaatiin hoo harkaatti isinii godhamuu danda'u gara mootummaa irraa gaafiin gaafattan hoo jiraame tajaajila kennuu qabu kana kennaa jiru kanas itti fufsiisuuf tajaajila dabalataa kennuu barbaadus kennuudhaaf deeggarsi guddaan dhaabbata kana ni barbaachisa. Dhaabbanni kennaa godina Arsii magaalaa Shaashamannee keessatti argama. Koottaa dhaabbata kennaa laalaa hojiin hojjetaa jiru laalaa arbuun amanuudha. Dhugaa nama gargaaramuu qabu dhaabbanni kennaa gargaaraa yoo ta'e dhugaa san argitanii gammaddanii nama kana waliin taa'anii deeggaruu dandeettanii. Abbootiin qabeenyaa biyya keessatti argamtan kan biyya alaatti argamtan nama dhuunfaa irraa kaasee jecha. Deemuudhaaf ammoo wantoota barbaachisu keessaa tokko konkolaataa. Dhaabbanni kennaa konkolaataa hin qabu akkuma aadde Haliimaan kaasan biyya keessatti namni miseensa ta'u akkuma asiin dura dubbataa ture ji'atti qarshii 100 yoo buuse waggaatti qarshii 1,200 yoo buuse kanaan alattis mootummaadhaan immoo dhaabbanni kennaa giddugala kenna lammaffaan GDC kan jedhamu hundi miidhama qaamaa qaban itti hara galfatan. Iddoo meeshaa hirkoo qaamaa itti oomishamuu danda'u. Wiilcheriin, kiraanchiin, bireesiin, artifishaaliin waan garaagaraa namni ittiin socho'u kana itti tajaajila keessatti kennuu dandeenyu giddugala guddaa tokko as keessatti hundeessuudhaaf wanni jalqabaa isa kanaaf nu barbaachisu lafa. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana xiyyeeffannoo keessa galchee yeroo gabaabaa keessatti erga gaafannee waggaa ta'uuf deemu jirra. Gaafii itti jirraa gammaa deebii tokko argachuu hin dandeenye. Ati mootummaan lafa qofa nuu ta'e jedhee mootummaa gaafataa jira. Akka illee karaa miidiyaa keessatti yaamicha mootummaan godhuu jiraate deeggarsuma kan nu haa godhu lafa nu haa qopheessu yoo lafti argame nuti uummata keenya iyyinee gamaloonaa iyyinee waan kana godhuu ni dandeenya. Karaa keessatti jira. Tokkoffaa karaa membershiipiitiin doolaara 220 qofaa wanni nu barbaadamu kan waggaan kennuun yoo itti yaadatan yoo itti yaadan yoo quuqama qabatan baay'ee salphaadha. Dhimma kennaa irraa wantoota gara miidiyaatiin dabruu qaban kamiinuu akka isin waliin jiru gamanumaan isin beeksisuu